Dorgommiin biyya Kwaatar 2022 waancaa addunyaa qopheessuudhaaf guyyoota qubaan qaban kan lakkaa'amuu fi hawaasni idil addunyaa foddaa Kwaataritti deeffachuu guyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW idil addunyaa kunis sagantaa tamsaasa kallattii gama MWtiin kan gurra isin buufnu ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti. Odeessaalee keenya raatiin turtii gaarii isiniin jedha. Marreegaa akkuma beekamu madda walaabuun odeeffannoo adda addaa kallattiilee adda addaatiin marsaalee odeeffannoo gargaraarraa fuudheetiin kan gurra isin buusudha. Yeroo kamiyyuu sagantaa qophaa'aa ilmaan Oromoo jiddu galeessa godhatee kan gurra isin buufnudha. Marreegaa oduu keenya takka jechuudhaan jalqabnee jirra. Warroonni nu jajjabeessaa koomentii nu barreessaa jirtan ulfaadhaa wayyoomaan ergaa keenya. Sagantaan yaadannoo Dr. Kabajaa Alii Birraa biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Taaksas magaalaa Daalaasitti geggeeffamuun isaa hangafaachi. Ergaa walii galteen araaraa fi dhukaasaa dhaabuun mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti raawwatameen raayyaan ittisa biyyaa dabalatee humni waraanaa gurguddaan gara Oromiyaatti fe'amaa jiruun oduu keenyarraachi. Haaluma kanaan godina Wallaggaa baha aanaa Jimmaa Arjootti Irreechi Malkaa Odaa Arjootti irreeffatamu. Haaluma kanaan godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa Gandaraachoo keessatti haleellaa diroonii qonnaan bultoota irratti raawwatamu. Oduu gama biraatiin ministeerri muummichaa Abiyyi Ahmad mootummaan akkuma kaabatti eegale humnoota siyaasaa kamiinuu marii wajjiin furuudhaaf qophii jechuu. Miseensi mana maree Ameerikaa Biraand Shermaan qoqqobbiin Itoophiyaa miseensa EGO keessaa qabu haqamuu fi biyya irratti kaa'ame akka hin kaafamne gaafatan. Haaluma kanaan wal qabachuudhaan odeessaalee adda addaa kan isin biraan geennu Falmataa Roorrooti. Kuufamni sharafa biyya alaa balaa jala galuu isaa haaluma kanaan immoo meechaa walqixxeetti hidhattoonni mootummaa uummata saamuu fi durba gudeedu kan jedhu odeessi adda addaa kan nu dhaqqabanidha. Marreegaa akkuma jalqaba irratti isin ibsuuf yaalletti sagantaan keenya tamsaasa kallattii MW irraa isin biraan geenya. Sagantaan yaadannoo Dr. Kabajaa Alii Birraa biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Taaksas magaalaa Daalaasitti geggeeffamee jira. Sagantaan yaadannoo gooticha aartii Oromoodhaa Dr. Alii Birraa biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Taaksasitti magaalaa Daalaasitti geggeeffamuun isaa maddoonni adda addaa ni addeessanii. Keessaayyuu sagantaa kanarratti hayyoonni Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin kan irratti qophaa'anii fi sagantaan kun suuraa Dr. Alii Birraadhaa kan waltajjii irratti mul'isus ture. Keessaayyuu sagantaa kanarratti hayyoonni Oromoo kallattiilee adda addaatiin kan irratti hirmaatanii qooda fudhatanii fi akkasuma barreessaa walaloo beekamaa fi pilaaneetiin cimaa Oromoodhaa Lataa Qananii kan irratti argame guyyaa seena qabeessaa fi yaadannoo gooticha aartiidha Dr. Alii Birraa ture. Oromoonni Daalaas keessaayyuu akkuma beekamu armaan dura sagantaalee adda addaa qopheessuudhaan hawaasa heddumminna hin qabneef hojiin isaanii hojii boonsaa fi fakkeenyummaa ta'e akka ta'e Oromoo ifa gala. Waa'ila aartii Dr. Kabajaa Alii Birraa kan ta'e aartiist Afandii Siyyoo imala amma fagoo biyya Awustiraaliyaa irraa Ameerikaatti imaluudhaan sirna yaadannoo kanarratti argamuun sagantichas adda taasiseera. Dhugaa dubbachuuf waa'illi aartistii Dr. Kabajaa Alii Birraa kan ta'an aartiist Afandii Siyyoo fageenya hedduu imaluudhaan fagoo irraa Awustiraaliyaa irraa gara Ameerikaatti imaluun sagantaa kanas waan addaa gatee jira jedhu keessa beektonni. Marreegaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattiidha gama MWtiin gurra isin buusaa jirrudha. Erga walii galteen araaraa fi dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti raawwatame as raayyaan ittisa biyyaa dabalatee humnoonni waraanaa gurguddaan gara Oromiyaa fe'amaa jiraachuu isaa maddeen adda addaa ni agarsiisanii. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaan osoo taane karaa qawweetiin xumura jedhee dhaadachaa ture jechuudhaan odeessi adda addaas ni darba. Garuu haalli amma argaa jirru walii galteen araaraa fi dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti hanga tokko raawwatamullee Oromiyaa keessatti garuu rakkooleen gurguddoon uumamaa jiranii
hanga ammaatti furmaatan arganne. Kanaaf ummanni Oromoodha dammaqiinsaan mirga isaatiif falmachuu qaba kan jedhanis hayyotuma Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaan osoo hin taane karaa qawweetiin xumura jedhee dhaadachaa ture jedhu keessa beektonni. Ammas waraana kaaba ture gara Oromiyaatti bobbaasuudhaan akka jiru kan himan maddeen kanneen duras tarkaanfii wal fakkaataa fudhatamus furmaata hin taane. Kanaaf lolli furmaataa miti kan jedhu hawaasa Oromoo kutaalee adda addaati. Kanaan dura yeroo waraanni kaabaa qabbanaa'u mootummaan humnoota isaa mara Oromiyaatti bobbaasee akka ture kan yaadachiisan garuu wal waraansa Oromiyaa keessa jiru irra aanuun hin dandeenye jedhanii jiru. Odeeffannoo dabalataa fi odeessaalee adda addaa sagantaa kanarratti fuulleffate kallattiidhaan yeroo muraasaan booda isin biraan geenya. Oduun keenya akkuma itti fufeetti jira kan dhageeffachaa jirtan gara MWtiin kan gurra isin buusaa jirru qophii odeessaaleeti. Godina Wallaggaa Aanaa Jimmaa Arjootti irreechi malkaa Odaa Arjootti irreeffatamuu fi keessaayyuu yeroo gaabdurii Oromoo rakkoo keessa turettis irreechi godinaalee adda addaa keessatti raawwatamee jira. Godina Wallaggaa Aanaa Jimmaa Arjootti irreechi malkaa Odaa yeroo geggeeffamutti balaaleffannaan adda addaa keessattis geggeeffamee jira. Kabaja ayyaana irreechaa kanarratti qeerroon qarree fi abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa haadholiin siinqee fi geggeessitoonnis irratti kan argaman ture. Abbootiin gadaa kabaja ayyaanichaa irratti argamanis erga baga geessanii dabarsuudhaan duudhaa Oromtichaa kan ganamaa jabaate akka fufuusi irra deebuudhaan dhaamatanii jiru jedha maddeen garasii nu dhaqqabanii. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dharraa Gandaraachoo Barreessaatti haleellaa diroonii qonnaan bultoota qamadii hamaa turan irratti raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni himanii jiran. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dharraa Gandaraachoo Barreessaa haleellaa diroonii qonnaan bultoota qamadii haamachaa turan irratti raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbuudhaan wal qabachuudhaan hawaasni Oromoo komii gurguddaa dhageessaa jira. Qonnaan bultoonni keenya yeroo ammaa kanatti oomishi isaanii saammachaa jiran malee kallattii kamiinuu siyaasa kam keessaa iyyuu argan qaban jedhan hawaasicha naannichaati. Maddi OMN garsiisarraa dubbisee hanga ammaatti namoota ajjeefaman keessa namni 12 sirritti akka addaan baafame himanii jiru. Gariin ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamanii jiran kan jedhu madda odeessaa Shawaa Kaabaarraa argannedha. Muummichi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad mootummaan akkuma kaabatti eegalee humnoota siyaasaa kamiinuu waliin mari'achuuf kutannoo qaba jedhanii jiran. Muummichi ministeera kara biraatiin immoo Oromiyaa keessatti waraana guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo waliin lolarra jiran jechuun mootummaan ibsanii jiran. Odeeffannoo gama biraatiin miseensi mana marii Ameerikaa Biraand Sherman qoqqobbiin Itoophiyaa miseensummaa AGO keessaa haquuf biyyarri kaa'amee akka hin kaafatamne gaafatanii jiran. Miseensi mana marii Ameerikaa Biraand Sherman qoqqobbiin Itoophiyaa miseensummaa AGO keessaa haquuf biyyattirra kaa'ame akka hin kaafamnes gaafatanii jiran jedha. Kamisa darbe gorsaan dhimma nageenya Ameerikaa kan ta'e wal waraansa kaaba Itoophiyaa dhiyeenyaa beekan Jack Sullivan waliin mari'achuudhaan kan ibsan miseensi mana marichaa Itoophiyaa miseensummaa AGO akka deebitu gochuu fi mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee faayinaansiin idil addunyaarraa liqii akka argatu hayyamamuuf yeroo isaanii miti jedhee jira. Marigaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa taamsaas kallattii MW irraa gurra isin buusaa jirrudha. Ani qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorrooti. Qophiin keenya akkuma itti fufee jira turtii gaarii. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti wal waraansi humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu jabaatee itti fufuun dhaga'amee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ziyoonii giddu galeessaa Salaalee bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfii fudhachuun humnoota diinaa booji'aa jiraachuun himamee jira. Waraanichi aanaa Dharraa magaalaa aanichaa kan taate Adeeroo yookaan Gundoo Masqala seenuun hidhattoota mootummaa hidhurratti tarkaanfii fudhachuudhaan hidhannoo AKM 67 fi kanneen biroos booji'uu maddeen adda addaan ibsaa jiru. Salaalee aanaa Kuyyuu bakka Daayyii jedhamtuttis wal waraansi cimaatu humnoota lameen gidduutti ture jedhu jiraattonni naannichaadha. Oduma wal fakkaatuudhaan aanaa Amboo naannoo Waddeessaatti wal waraansi cimaan akka turee fi jiraattonni naannichaa simanii jiru.
godina Wallaggaa Lixaa aanaa Beeggii, godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Waamaa Galloo, godina Shawaa Ba'aa aanaa Faantaallee fi wal waraansi akka ture jiraattonni OMN'if gabaasanii turan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Coobbiitti immoo har'a wal waraansi cimaan humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsameen jiraattonni irraa dhageenye jirra. Wal waraansan hordofuun mootummaan haleellaa xayyaaraan raawwachuu eeranii jiru. Haleellaa kanaan namoonni nagaa akka miidhamanis maddeen hin raggaasisu. Maddeen waraana bilisummaa Oromoo wal waraansa haaraa dabalatee guyyoota muraasa darban bakkoota garagaraa tureen humnoota mootummaa irratti hubaatiin ga'uun himamaa jira. Waa'ee lola kanaa qaamni mootummaa gama isaatiin waan jedhe tokkollee qabu kan jedhu odeessi. Kan dura waraanni bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhatamaa jiraachuun qaamoleen mootummaa irra deddeebi'uudhaan himaa jiran jedhu. Kana garuu hanga ammaatti gabaasni tokkollee hin baane jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Kan dhaggeeffachaa turtan gara MWC'n sagantaa birootiin amma walitti deebinutti asumaan nagaa isinitti dhaammachuuf dirqamne jirra.